keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaan akka hojjannaa oduu himna. Oromiyaa keessatti manni barumsaa boru akka banamuuf jiru biiroon barnoota Oromiyaa beeksiseera. Manneen barnoota Oromiyaa keessaa abdii boruu irraa kaasee haga kutaa 12 kan barsiisan hunduu boru ni banamu. Biiroon barnoota Oromiyaa akka beeksisetti manneen barnoota Oromiyaa keessa jiran hundatti hojiin boruuf barsiisuu kan bara 2017 boru simannaa ho'aatiin ni eegalama. Barattoonni bara barnoota haaraa kanatti yaada haaraa fi qalbii guutuutiin barumsa isaanii akka eegalaniif biirichi waamicha godheera. Biiroon barnoota Oromiyaa bara kanatti yoo xiqqaate manneen barnoota 37,941 keessatti barsiisota 300,000 caalaniin barattoota kitila 12 ol simatee barsiisuuf qophaa'eera jedha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti qonnaan bultoonni humnaan leenjii milishaa fudhachaa akka jiran dhaga'ame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaalee tokko tokko keessatti qonnaan bultoonni xaa'oo fi qoricha farraaramaa argachuuf jecha fedhii isaanii malee leenjii gaachana sirnaa jedhamu akka fudhatan dirqamaa jiraachuu, kanneen didan ammoo hidhaa fi dararaa hedduuf saaxilamaa jiraachuu jiraattota irraa qulqulleeffadheera kan jedhe addeessi istaandardidha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Haroo Bulluu keessatti qaamoleen nageenyaa humnaan qonnaan bultoota kana gara leenjii gaachana sirnaa jedhamutti akka fudhataa jiranis akkasumas akka dirqisiifamaa jiranis dhaga'ameera. Mootummaan naannichaa gaachana sirna uummanni akkaataa duudhaa Oromootiin faayidaa fedhii fi mirga isaanii eegsisuuf ijaarame ta'uu ibsus falmattoonni mirga namoomaa dhimmicha hordofaa turan adeemsa miseensa leenjisuu fi dirqamaan kan raawwatamu ta'uu eeru. Ogeessa seeraa addis istaandard dubbiseera jedhee akka baasetti ta'anan gaachanni sirnaa guutummaa Oromiyaa keessatti hojiirra oolfamaa jira. Haa ta'u malee kanaan wal qabatees dhiittaan mirgoota namoomaa lixa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru daraan hammaataadha jedhu. Soomaaliyaan Itoophiyaa keessatti warra qawwee qabatanii mootummaa falmaa jiraniin nan deeggara jette. Soomaaliyaan waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa bulchiinsa Somaalilaand waliin mallatteessite yoo itti fufte hidhattoota Itoophiyaa keessa jiran kan mootummaa Itoophiyaa mormaa jiraniin nan deeggara jechuun beeksifte. Kana kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmed Mo'aalin Faaqidha. Hidhattoota Itoophiyaa keessa jiran yookaan mootummaa Itoophiyaa lolaa jiran qunnamaa filmaata Soomaaliyaan qabdudha balbala banaanuuf ta'edha jechuun xumura torban kanaatti miidiyaa biyyattii Universal TV jedhamutti himan. Aangawaan kun dubbiin aangawaa Soomaaliyaa kun erga dhaga'amee booda aangawaan Itoophiyaa dubbii kana cimsanii qeeqaniiru. Gamtaa Afrikaa fi Komishinii Diinagdee Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aa itti aanaa Itoophiyaa kan ta'an Ambaasaadder Nabiyuu Tadlaa miidiyaa toora Tiwiitarii isaanii irratti akkana jedhan. Ergamtoonni Alshabaab qondaala mootummaa fakkaatanii mul'atanii fi bulchiinsa Banaadir naannawaa Moqaadishoo biraa fagaatanii hojjechuu hin dandeenye sabboonummaa bu'uura hin qabne guutamanii yoo dubbatan arguun baay'ee nama kolfisiisaa jedhan. Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa bulchiinsa Somaalilaand beekamtii idil addunyaa kan hin qabne waliin mallatteessuun ishee Soomaaliyaa waliin walitti buuseera. Ta'us Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa argachuu irratti bulchiinsa Somaalilaand beekamtii idil addunyaa kan hin qabne walii galuu ishee Soomaaliyaa waliin walitti buuseera. Ta'us yeroon isaa hin geenye kan jedhan aangawaan Soomaaliyaa Tarkiitti muddama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa tasgabbeessuu fi marii marsaa lammaffaaf adeemaa ture irratti ammallee abdii nuti qabnuu fi karaa nagaan biyya ollaa keenya waliin jiraachuu feena jechuun himaniiru. Sadarkaa sana hin geenye malee furmaan akka argamu abdiin jira. Isaan qunnamuun deeggaruun bira dhaabbachuun immoo waan sirriidha. Kanaaf hidhattoota jajjabeessuunis homaa rakkoo hin qabu. Yoo Itoophiyaan daandii sirrii filatte garuu karaa nagaan dubbii keenya fixannee ollaa gaarii waliif taanee jiraanna jechuun himaniiru. Waliigaltee ulaa galaana Itoophiyaa fi Somaalilaand kan mufatte Soomaaliyaan dippiloomaatota Itoophiyaa ari'uu, loltoota Itoophiyaa baasuu, biyyoota kaan michoomuu dabalatee dhiibbaa garaagaraa taasisaa jirti. Oduma kanaan kan wal fakkaatu baallamni wal argaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa guyyaa biraatti dabarfameera. Dhimmi ulaa galaanaa argachuu irratti Itoophiyaa fi Somaalilaand erga wal hubannoo irra geenye irra jedhaniiti kan walitti gaarreffachaa jiran mootummoonni Finfinnee fi Moqaadishoo kanaan dura yeroo lama alkallattiin wal arganii mari'ataniiru. Mootummoonni Itoophiyaa fi Soomaaliyaa karaa manguddummaa Tarkiyyeetiin yeroo lama jila isaanii Ankaaraatti erganii mari'achuuf yaalaa turaniiru. Yaalii lamaan jila ministeerota dhimmoota alaatiin durfaman minjaala tokko irra teessisiin malee
waliin dhaabbatanii yeroo ibsa waloo kennan argamaniiru. Xaariin muddama hulaa galaanaa wal qabatee furuuf tarkiyyeen ammas yeroo sadaffaaf kibxata boru fulbaana 17 bara 2024tti beellama qabdeefi ture. Maddeen akka jedhanitti immoo gara guyyaa hin beekamneetti achi siqfameera. Wal argaan biyyoota lamaan kanaa kan guyyaa biraatti dabarfamee fi maaliif akka ta'e ifatti biyyoota sadan irraa homtuu hin mirkanoofne. Keessa kan beekan garuu walgahiin waggaa kan biyyoota miseensota dhaabbata mootummoota gamtoomanii waan ga'eef dhimma kanaaf yeroo gahaa qabaachuu yaadameetudha. Mataa fi bakka buutonni biyyoota miseensa mootummoota gamtoomanii 193 torbee kana keessa walgahii waggaa kanaaf Ameerikaa magaalaa New York galuu eegalu. Itoophiyaan kallattiin wal bira teenyee haa hirmaannu yeroo jettu, Soomaaliyaan ammoo yoo ati dubbii ulaa galaana Somaalilaand waliin eegalte ifatti dhiisuu kee beeksiftee dhiifama gaafatte malee abadan si waliin gad hin taa'u jechuun haal duree keessatti. Masrii fi Eertiraan daangaa fi birmadummaan Somaaliyaa akka eegamu waliin akka hojjechuuf jiran dhaga'ame. Ministeerri dhimma alaa fi hoogganaan tajaajila tikaa Masrii sanbata darbe jechuunis fulbaana 14 bara 2024 Asmaraatti argamuun ergaa pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqiitti kennuun mari'achuun isaanii dhaga'ame. Ministeerri dhimma alaa Masrii Baadir Abdallaatii fi hoogganaan tajaajila tikaa waliigalaa biyyattii Abbaas Kaamel ergaa haala nageenyaa fi siyaasa naannoo gaanfa Afrikaa ibsu akkasumas hariiroo lamaan cimsu laallatu pirezidaantii Eertiraaf kennuutu ibsame. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yamaana Gabra Masqal aangawoonni olaanoo Masrii sanbata waaree booda pirezidaantii Eertiraa waliin wal arguun dhimma waloo fi naannoo irratti mari'achuu isaanii karaa toora Twitter isaanii ibsaniiru. Qaamoleen lamaan dhimmoota ijoo isaan ilaallatu keessumaa Sudaan, Soomaaliyaa fi taateewwan waqtaa naannawaa galaana diimaatti mul'ataa jiran jabeessanii mari'achuu isaanii ibsaniiru. Ibsa gama Masrii irraa baheen ammoo biyyoonni lamaan Sudaan akka tasgabbooftu akkasumas daangaa fi birmadummaan Soomaaliyaa akka eegamu deeggarsa cimsuun akka barbaachisu waliigaluu isaanii dhaga'ameera. Soomaaliyaan xiyyaaronni ishee gara Bosaasootti akka hin balaliine dhorkiteetti. Abbaan taayitaa daandii qilleensa Soomaaliyaa xiyyaaronni biyyattii balallii gara magaalaa buufata doonii taate Bosaasootti taasisaa turan amma adda akka citu taasiseera. Mootummaan federaalaa xiyyaarri namoota fe'an gara naannoo Puutlaand magaalaa Bosaasootti akka hin balaliine kan dhorkee fi bulchiinsaa fi nageenya buufata xiyyaaraa Bosaasoo irratti bulchiinsa Puutlaand wajjin walii galuun waan dadhabameefidha jedhu maddeen oduu biyyattii mootummaa kana irratti dubbanne. Kaleessa bidiruun baqattoota baattee Ingiliz seenuuf turte tokko dhidhimtee namoonni 8 du'aniiru. Bidiruun Faransaay irraa baqattoota feetee Ingiliz geessuuf turte tokko kaleessa garba keessatti dhidhimtee namoonni 8 du'aniiru. Bidiruun suni warra seeraan ala nama daddabarsaniitiin baqattoota feetee Faransaay irraa osoo gara Ingilizitti deemaa jirtuuti kan balaarra buute. Balaa sanaan namoota du'an keessa lammiileen Eertiraa, Sudaanii fi Ijipti jiru jedhameera. Bidiruun suni namoota 59 feetee turte yoggaa ta'u daa'imman waggaa tokko dabalatee namoonni miidhaman 6 wal'aansaaf mana yaalaa keessa jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp yaaliin ajjechaa ammas irratti raawwatamuu ibsanii garuu miidhaan homaatu narra hin geenye jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp bakka bashannana dhuunfaa isaanii Filooriidaa keessatti argamu dirree goolfitti osoo taphataa jiranii yaalii ajjechaa fakkaatu irratti raawwatamus miidhaan kan irra geenye ta'uu fi shakkamaanis to'annoo jala ooluu aangawoonni biyyattii himan. Miidiyaaleen Ameerikaa qondaalota seera kabachiisan maqaa isaanii hin ibsamne wabeeffachuun shakkamaa kana maqaa isaa Raayaan Weels Roos kan Hawaayii jiraatu jechuun himaniiru. Namichi kun kanaan dura loltoota dhuunfaa qacaruun Yuukireen keessatti dhaqanii akka loltoota Raashiyaa lolaniif hojjetaa tureera. Dhaabbanni basaasaa Ameerikaa Tiraamp dirree keessattuu jiru naannawaa fageenya meetira 455 bosona keessaa dhukaasni qawwee irratti banamuu ibseera. Boodarra qawween gosa AK-47 boorsaa lamaa fi kaameraan GoPro jedhamu bakka balaan sun itti dhaqqabetti argameera. Namni ijaan arge tokko shakkamaan sun bosona keessaa fiigee bahee konkolaataa Niisaan gurraacha tokkotti utaale yoo galu eegdonni itti dhukaasaa turuu arguu isaa himeera. Poolisiin taatee kana hordofuun nama bosona keessaa fiigee bahe sana to'annoo jala oolchuu ibseera. Doonaald Tiraamp karaa miidiyaa hawaasummaa isaanii deeggartoota isaaniif ergaa dabarsaniin wanti duubatti na deebisu tokko hin jiru
garuu ani yoomiyyuu harkan kennu jedhaniiru. Taateen sun kan raawwatame yaalii ajjeechaa baatii 2 dura namni qawwee hidhate tokko hiriira Pensilvaaniyaa keessatti gaggeeffame irratti Tiraamp ajjeesuuf yaalee gurra isaa rukutee boodadha. Shakkamaan amma Ruus jedhamu kun bara 2002 fi bara 2010 gidduutti yakka hedduu kaaba Kaaroliinaa Guilford keessatti himatamee itti murtaa'uusaa madda oduu CBS News ibseera. Yakkoonni kunneenis meeshaa waraanaa dhorkaa qabachuu, hidhamuu mormuu, konkolaataa motoratti buusee rukutee fiiguu, hayyama qabeen konkolaachisuu fi qabeenya tame qabachuu kan dabalatudha. Pireezidaantiin duraanii kun miidhamuu dhabuu isaan nan boqadhee seerri biyya keenyaa kana ifatti balaaleffataa jiran. Itti aanaa pireezidaantii Kamala Haaris filannoo pireezidaantummaa irratti Tiraamp waliin wal dorgommii cimaa keessa jiran yaaliin ajjechaa pireezidaantii duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti raawwatamuuf ture baay'ee na jeeqeera jedhan. Jeequmsa siyaasaas nan balaaleffadhaa. Taateen kun jeequmsa dabalataa akka hin fidne hundi keenya gahee keenya haa baanu jechuun ergaa dabarsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaadhaaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.